qabna ka yeroon ani lakka quba sadi na oli qabina jette parsanii sadi jiran jette okay ay namni kaanis ko dhagaa jira by the way yoon so bete namni kaanis hin qaba rakkinan qabu so jarri wan kanimo parsanii wan ku sadan isansi waaqayyummaa tokkicha keessatti wanna tokko hojjechuudhaaf karaa sadii mul'atudha okay so akkasi definition hin jiru okay sadimi isaan kun sadi qaama sadimi parsanii sadi parsana gu jedhan akkuma khiyyaa fi khiyati waan qaama qabu sadimi anummaa kan qabu jechuudha ana jechuudha in qaba kan ofii dubbatu kan hafuura qabu kan qaama qabu kan maqaa qabu jarri kun sadeenu abbaa jedhamee addatti eenyummaa isaa maqaa isaa hafuura adda qaba kunis akkasumas sadii miti jarri kun soos akaal kan jettan anummaa sadii qabu garuu fedhiidhaan tokko fakkeenyaaf meetti deemina fadhi dura sadii ta'u sadii yeroo quba kan qabu sadii aandulee soos sadii miti abbaa taakka ilma lama hafuura qulqullu sadii qaama sadii mi jarri kun missionary Afurichi ukamseera ustaas sadi soos akaal naan jecha ofiyoona qoboolin qabina kan naan jecha sadii jedhanii sadii jechuun maal jechuudha takka lama sadii jechuun sadii akkanuma wallahi lazim warakanne jaash nagaan sifa ta'u si dubbiseera abumas akkam nagaan irma deebi'e isaas tu dhufee fi wanta jedhe ati akkuma jara kana amanta jaash ko yaashwa eeyyeno naman waaqni tokko moo sadii waaqni tokkicha san abbaadha moo ilma moo hafuura qulqullu inni kun identisiisaadha maalummaadha beektaa kun waa'ee ekonomii waaqayyo maalummaa tokkichadha malee tokkicha waajjira miti nama tokko ani 1% feeling is yaada kiyyaas yeroo nan dubbadu haadha mana kiyyaa dubbataa miti abbaa kiyyaa dubbataa anumaa dubbata bareedaadha si malee namni kan biraan jiru ana malee kam hin jiru yaa ana malee abumaas kan biraan jiru yaa hin jiru yaa namni kan biraan hin jiru namni kan biraan hin jira bakka isa kana jechuudha okay waaqni kan biraan jira okay abbaa malee waaqni kan biraan jira waaqayyo kan jedhamu abbaa malee waaqni biraan jira abbaa malee kan biraan jira waaqni abbaa malee waaqa kan jedhamu kan biraan ni jira waaqni meeqa waaqni hin lakkaama maaliif waaqni hin lakkaama tokko jechuun waaqa nuuf yaa Israa'el dhage waaqayyo gooftichi keenya tokko jedha Museenis inni kun hiika biraa qabaate waaqayyo na tokko jechuun maal jechuun tokko jechuun hayi keeyye ayyee waaqa tokkicha jechuun tokkichummaan waan baay'ee irratti jiraachuu ni danda'a kaaraakterii tokko lafaa fi tokko fin jechuu dandeenya waaqni lama moo tokkoon jedhee mana barumsaa tokkotti barattu mana barumsaa sana himachuu gaafa barbaadu mana barumsaa tokkicha himatti malee kan biraan himattu nuti manni barumsaa waan waaqayyoo fi kun akkasii walitti hin deemka waaqni tokko moo lama moo sadii moo waa sadii walitti dhufee qaama tokko ta'a waaqayyo walitti inni daamu laashee kana jala mureen sitti ba waaqayyo walitti inni daamanaaf okay gobas yesus qaama tokko moo qaama lama tokkumadha abbaan qaama tokko moo qaama lama innis tokkumadha hafuurri qulqulluun qaama tokko okay qaama sadii mi eeyye waaqayyoon waan sadeen kan irraa walitti dhufee waaqa tokko ta'e lakki akkas miti okay na ibseye eegatu sadiin kun waaqayyo abbaan yesuusin alatti waaqni jedhamu hin jedhamu ata koish stani mati naif ibsita waaqayyo tokkichatu jira yookaan maalummaa tokkichatu jira akka jechuuti ishee kana jechuudha waaqayyo tokkichi kun eenyummaa garaagaraa sadiin jiraachaa ture barabaraanis jiraata eenyummaa gaafa jedhamu parsan isa jennu jechuudha ana eenyummaa sin gaafanne bar siif ibsaan jira nagaa describe godin jedhe eenyummaan jenne bar jaashko maal maarree akka barbaadetti siif ibsuun danda'u bu'umas waan jedhe yesuusin alatti waaqni abbaan waaqa tokkicha jedhamu yesuusin alatti kaanii be a God only one God in jedhama wanti isa dhawu gaafa akkas jedhu garuu qaamasaa kan biraa wajjin amma gobas compare of godhee miti okay waan jedhe yesuus abbaan alatti hafuura qulqulluun addatti waaqayyo tokkicha ta'uu danda'a
Indanda. Ragana kan. Indanda. Nah kan jadi raga. I just need a proof. Atau. Okay. Lammaffaa Qorontos 8 jaarraa deeme. Ayyee Yesuus waaqa dubbisi. Nuuf garuu abbaa tokkichatu jira. Innis isa waaqaaf lafa uumeedha. Akkasumas nuuf immoo abbaa tokkichatu jira. Akkas jedhu. Let me read. I know. Akka jedhu Qorintos isa duraa lakkoofsa 8 jaarraa akka jedhu. Nuuf garuu waaqayyo tokkichatu jira jedhe. Waaqayyo meeqa jira? Waaqayyo tokkoo fi tokkichi wal adda. If you know the word. Garaagarummaa isaa. Nuuf garuu jedhe Phaawulos waaqayyo tokkichatu jira jedhe. Innis maannoo su? Abbaa isa waan hundumaa uume. Goobas waaqayyoon tokkichi dura itti deebina. Gooftaa si dhayina. Gooftaa tokko jira jedhe. Waaqayyoon tokkichi Yesuus immoo abbaadha. Waaqayyo abbaa ibsaadha iddoo kanatti kan inni ani waan siin jessan jenn waaqayyoon tokkichi siifin daballe naa ibse waan ibsa waan himame bar yoo jecha naa galuu dide naa ibsita afaan oromoo siifin ibsettee rakkatin waan jedhu raguma bakkaatti fitte kana yaa Joosh maal taate Abumuas maal ta'e beektaa akkasittiin akka waa tokko barsiisaa hin jirru wallaggeeffachaas no afaan oromooti afaan oromoo caafame afaan ingiliffaa miti bar walii galla sirran beeku narran beektu hawaasni asirraa hin dhaggeeffata tokko hin ariifatin Abumuas hin ariifatiniti tasgabboofne isa jalqaba kaasne sana xumuranneeti isa kanatti immoo deebinee dhufnaati jalqaba ibsa kan biraa qabannee dhufne mini kutaa kana keessa Yesuus qofaasaatti waaqayyo tokkichi hin jedhamu moo hin jedhamu kan jedhu ni jedhama naan jedhu fidi bakkuma Yesuus Kiristoos waaqayyo tokkichi jedhamu naa kan okay naa kan okay bakkuma Yesuus waaqayyo tokkichi jedhamu jecha akkasittiin direct hin jiru isa kanaafan siif ibsaara naaf maal ibsa bakkuma jedhu naa kan hin jedhe ka ati akka kanatti shi maal barsiistati na barsiisaa waa barsiisu miti jechuun ittiin dabalin wangeela raayisin risin yeroo akka feete tottolchitu san hin barbaannu waan tottolchitee waan barreeffamee jiru Jaash waan jedhe dura dubbiste sentensii waan dura dubbiste akka jedhu ani sammuu rooba kasan hin qaba nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira innis abbaa isa waan hundumaa uume isa nuyi maaliif jiraannu jedhe isa maal nuti maaliif jiraannu jedhe xumuri maqaa isaati isa nuti jiraannuuf jedheemi itti fufii xumuri kutichuma maal siif deeme jechuun taana bar tanaan si gaafachuu jira inni tokkichisan abbaadha moo Yesuusin siin jedhee bar adeemsa isheeti an si gaafachuu hin danda'u jechuudha kanarratti haasaan waliin dubbina akka kana waliin dubbee mee fixadhuuti achi booda waan feete itti dabali akka feete irraa irrisi feete itti dabali achi boodaan si gaafadha Yesuus immoo waaqa tokkicha kan jedhu qofa naaf deemu galatoom itti fufee kutaan kun maal jedhaa akkasumas immoo gooftaa tokkichatu jiraadha innis isa karaa isaa waan hundumtu uumame jedhee dubbata inni immoo gooftaa Yesuus Kiristoosidha jechuudha kutaa sanarratti akka dubbatutti kana jechuun akka ilaalcha keetti deemna taanaani gooftaan tokkichi yookaan rabbiin qofaa isaa waan hundumaa uume jennee abbaa inni dubbanne isin gooftaa ta'uu hin danda'u jechuudha ilaalcha akkasiidhaan deemta taanaan garuu akkan sitti dubbachaa jiru akkuma gooftaa tokkichisa malee hin jiru jedhamee gooftaan waaqarraa kana ta'e wanta biraan akka hin jirrettidha jechuudha kutaan kun jechuudha kan inni ibsaa jiru gooftolii qaamolee mataa isaa duukaa compare of godhee osoo hin taane qaamolee kaaniin of compare of godhee akka qofaasaa ta'e of ibsaa jira gooftichi gooftaa qofaasaa bara baraan jiraatudha kanaaf inni waaqayyummaa kan ibsudha jedheen amanan lammaffaa immoo kanan waaqayyummaa ibsa kan jedhee fi karaa isaa waan hundumtu uumame sababa jedhuuf jechuudha kun gooftaa waaqayyummaa ibsa malee gooftaa sanamni darajaadhaan of laatu mini xumurtee galatoom seefaan wayin dubbadde waanuma kanarratti si gaafadha bakka kanarratti gooftaa fi waaqa dubbateemi goobas Phaawulos nuuf garuu waaqayyo meeqaa jira jedhe waaqayyo tokkichatu jira tokkicha san eenyu Yesuus jedhe moo abbaadha jedhe abbaa isa waan hundumaa uumeedha goobas waaqayyoon tokkichi Yesuusii miti abbaadhaami goobas Yesuus waaqaa miti kaa bakka deebiste naaf hallaqe akkas miti akkas immoo siin jechaan jiru amma irraan deebisee gaafadha ammas seefaan waan irra deebisee gaafadha jira dhaggeeffadha ifumaaf ana kanan jedhe wangeela jedhe ati naa deebisi hin deebistu akka jedhe Phaawulos waaqayyo meeqaa jira jedhe nuuf waaqayyo tokkichatu jira sitti meeraamsil abbaan waaqayyo tokkichatu kana booda hin gaafadhu kana booda ati bakkuma waaqayyoon tokkichi Yesuus jedhu fidda waaqayyoon tokkichisan abbaadha jedhe moo Yesuus jedhe Phaawulos waaqayyoon tokkichi
Sitti maan jira kutichatti dubbisteetta beektas. No naanaalee bisinatti nimna. Isaa waan hundumaa uumee jedheera. Kan Waaqayyoon tokkichi waan hunda uume abbaadha jedhe moo Yesuus jedhe? Irra deddeebite na gaafachaa jirta. Irruma deebisee gaafa akkuma sii galu irra deddeebiin sii gaafadha maal badiidha? Soo maal barbaadde sii deebise? Waan barbaade akka yaadaatti miti. of dhaggeeffatu waan jedhe. Waaqayyoon tokkichuma sani waan hunda uumeemi? Bareecheen sii dubbaddaati na dhaggeeffadhu. No naa abboo yeroo dubbatu sii dubbadha an gaafa sii gaafachuu wayna haasa'u jira. Jaash Waaqayyo. Tokkichi san kan waan hunda uumeemi? Isuman sii jechaa Waaqayyo tokkichatu jira. Innis abbaa isa waan hundumaa uume. Okay, gobas. Inni dabrina achi bira waan jedhe kan waan hunda uume Waaqayyo tokkichaami? Eeyyee. Tokkichi san kan waan hunda uume abbaadha moo Yesuus? Kutaan sun abbaa maan jechaara maal ta'e? Okay, ni kijibdee kutaan kun. Inni kijibne sirrii madha. Fidi. Okay, wangeela keessa Waaqayyoon tokkichi Yesuus kan jedhu naa fidi. Yookaan Waaqayyoon tokkichi ilma kan jedhu naa fidi. Haa ta'u kutaama kanatti fufne yoo dubbisne gooftaa tokkichatu immoo jira. Gooftaadha malee waaqaa mitiimi? Haa ta'u ishu gooftaa tokkichatu jira. Gooftaadha malee Waaqayyo tokkichaa mitiimi sin jedhe boo. Waan dubbistee bar. Nan gaafatini dubbistee barreefu. Wansi dubbade guutuu dubbistee. Irra deemeen si gaafadha. Gooftaan tokkichi san eenyu? Yesuus Kiristoos. Waaqaa miti waaqa tokkichaa miti gooftaadha malee. Waaqa tokkichi gooftaa jedhamaan jiru akka ilaalcha keetiitti taanaan abbaan gooftaa miti. Gooftaan tokkichi san Yesuus immoo Waaqayyo obbo gooftaan tokkichi. Yesuus Kiristoos. Gooftaadha malee Waaqayyo tokkichaa mitiimi? Gooftaa jechuun iddoo kanatti uumamaan gatii wal qabeessuuf waan achirra caafame qofa Jaash naa deebise. Ittiin dabalin yaada sammuu keetii waldaa geeffadhu yaada sammuu kiyyaa masjidatti hin dhiisa TikTok irra jirra wangeela dubbachuu jira. Gooftaan tokkichi Yesuus immoo Waaqayyo abbaadha. Abbaan akka ilaalcha keettiin si deema Yesuus Kiristoos. Ilaalcha kiyyaa miti waan caafamee jiru boqonnuma sana baasaa wangeela na bira hin jirre. Nuuf garuu gooftaa tokkicha akkasuma jedhe akka Waaqayyoon tokko bichaan jiru. Waaqayyoon tokkichi waan hunda uume akkasuma ammaa ta'e akkasuma jechuun sii galuu qaba akkasuma jechuun gooftaa tokkichaatu jira gooftaan tokkichaan Yesuus jedheemi. Eeyyee. Waaqa jedhe moo gooftaadha jedhe? Gooftaadha jedhe fudhadhuu deema. Waaqayyoo miti kaa Yesuus gooftaadha malee. Akkasiin jechaan jiru kutaan kun maaliif itti dabaltate? Oh my God baasi wangeessiin guddisaa baasi. Kutaan kun akkas jechaan jiru maaliif itti dabaltate Waaqayyoo jechaan jiru. Ittiin dabale. Waaqayyoon jedhu goofta jedhe Waaqayyoon tokkichi waan hunda uume abbaadha jedhe Phaawulos Yesuus miti kan waan hunda uume. Ati ittiin dabalin. Ani ittiin dabale kan. Kutaan kun immoo Yesuus Waaqayyoo mitis jechaan jiru. Sagana ittiin dabalin. Waaqayyoon tokkichi Yesuus immoo abbaadha jee kanumatu silaa dhumuu qaba boqonnaan kun si burjaajeessiti yookaan. Akka kutaa kanaatti Waaqayyo tokkicha kan jedhamaa jiru abbaa duwwaadha. Abbaadha kanaafuu Waaqayyo abbaa malee waaqni biraan ni jira tokkichi. Eeyyeen Yesuus Kiristoos waaqa tokkicha malee waaqa lama. Fidi Yesuus bakka Waaqayyo tokkichatti jedhame fidi. Tiitos 2:13 irra deemi dubbisi. Dubbii Phaawulos maddee mammaas Phaawulos madaqe. Kunis Phaawulosuma. Okay waan sin jedhu Waaqayyoon waaqa ni qaba. Kanatti maal jedhuuf na reeshi gaanuma aan olii xumurree deemna. No dubbii ani amma dubbii Yesuusin jaalladha waan Phaawulos ergaa Phaawulos keessaa ba'uun barbaada'u waan Phaawulos dhiisnarra. Yeroo baay'ee hin fudhadhu. Maa kofale si bira. Phaawulosin hin jaallatani kanaaf kolfeessa. No Phaawulos bar waa hedduu Yesuus hin faalleessa bar. Waan seera Muusee waan ni gartee dhagnaa sanillee dhagnan barbaanu jedha ka gartee bara baraan Abrahaam akkasittiin yaadu Phaawulos gudunfaa dubbii nama kaayee fi nama qorichaa ergaa waan reefu sana laal akka jedhu nuuf garuu Waaqayyo tokkichaatu jira. Eenyu biraa zaanu jira masjida jala galtaasaa Jaash rabbii masjida si haa galchu Waaqayyo tokkicha abbaa qof malee waaqessin kan biraa. Ani kaleessa kiristaanan ture har'a kiristaanadha Booris immoo waan sedhu kiristaanadha. Hin beektu waan boru taatu akka waan hin beektu. Inuman beeka kiristaanan sababni isaa Yesuustuu waadaa tokko naa galee akka isaa keessaa homtuu na butachuu hin danda'u beektaa. Eessa duuta ammaati eessa duu deemta? Biyya lafaa kanarratti hin du'a. Eessa biyya lafaarra bakka kam? Eessatti yoo ta'u maal na deemee. Ni beektaa bakka itti duutu. Isa kanan beeku garuu kiristaanummaan koo akka waan taatu hin beektu akkasuma hin beektu. Baay'ee inuman beeka kiristaanummaan koo. Kasirra waa beekumsa beeku wangeela barreesse hundaatu islaama ta'e. Okay kayyadu. Okay
Yesuus ke okay Yesuus ke waaqayyo tokkicha jedhe Phaawulosis Yesuusoo waaqayyo tokkichuma jira jedha Yesuus waaqni biraa lama hin jiru si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadha Yesuus Kiristoosin isa ati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati jedha Yesuus waaqayyo meeqa jecha bareedduudha beektaa kun jecha bareedduudha jecha baay'ee natti toludha ayyee garuu si Yesuus kana beektan Yesuus kana baraasiniin jechuun barbaadan Ramadaan itti fufame waliin seenaa waan godha haasaa wayyaa inshallah abshir Ahmad yoo jiraate yaa taa'u illee gara masjiida deemuuf ta'a sila ustaaz okay yoo hin jiraan ayyee amma jirtu No, ustaz masjiida deemuuf ni garuu deeqa muraasaa ta'u. Okay, fira anis deemuuf bakka abbo galatoomi jaash bakka anis ijoolletii mana barumsaa deemu deema. Dhagaa isiniif haa ta'u mana na kennadhaa deemaa moodeetira naa kennaati. Deeqa muraasa lallabna. Lallabna deeqa muraasa. Abdulkariim illee jiru. Anas si wajjin haasaa ta'e. Dhugaa mana na dhaga isin deemtanii. Ustaz deemaa deebi'aa. Assalaamu alaikum. Oh, okay, yoo salaam. Tole. Okay. Abdulkariim jiru agasii fi Joo. Ahmed akkam Jirra fayyaa keetii? maqaan kee Ahmed barsiisaa hoolotaadha hoolatti situ qabdamoo warra biyya Arabaa sana keessa Lakkii Itoophiyaa keessatti ni hoolaa egaa. Hoolaan barsiisa. Beektu Joon qoy hoolota jechuun barnu foggoraarani. Barsiisaa hoolota jechuun nu barsiisaarani. Icciitiin beektu ati jallis obboleessa kiyya. Urjii naa callistaa lakke hoolaan ni barsiisa hoolaa warra marratan sana yoo ta'e malee warra kan biraan jirani beektaa. Barsiisaa hoolota jedhanii ofi baasanii nu ammoo hooloti akkasin nu fudhataniiranii bara. Urjii akkas miti hoolaa warra marrattu sana barsiisa yoo ta'e malee hoolaan kan biraarree harka Yesuusiin baratti beektaa. Isuma kana na gaafadhu ishi gaafiidha. Ahmed. Okay, amma gara mata dureetti afaan isaanii akkamittiin walii galta hoolota warra marratan sana. Kunoo wajjin haasaa irra miti kunoo afaan Oromoo wajjin haasaa irraa bar walii galla. Warra marratan moo afaan Oromoo siyaasa hoolaa warri marratan sun. No hoolaa lama jira hoolaa luka afurii deemtuu fi hoolaa luka lamaan deemtu jirti. Hoolaa luka lamaan deemtu afaan Amaariffaallee afaan Oromoolee afaan biraallee dandeessi waan ta'eef nuti ammaaf warra afaan Oromootiin walii galla. Argannoo haaraa. Argannoo haaraa arganne si. Kuni qorannoo haaraa. Miidha lamaan deemtu. Ayi beeku miidha lamaan deemtu. Ayi beeku miidha lamaan deemtu. Ayi beekumsa. This is the new knowledge. Knowledge ida. Knowledge haaraa. Yeah. So amma kasi gaafadhu amma. What's the definition of Trinity? Okay, Trinity irratti haasofna inni kun bareedaadha. Yeah, Trinity jechuun maal jechuudha? Trinity jechuun barsiisadha. Barsiisa jaarraa sadaffaa keessaa waldaa kiristaanaan irratti olii galtee raggaasiste jechuudha. Barsiisi kun immoo barsiisa warra ergamoota warra duraarraa dhufedha malee qofaa isaatti wanta deemaa ture macaafa qulqulluu kan qabudha jechuudha. Eebbifame. Barsiisni Sillaasee yookaan sadummaa Waaqayyoo jedhu kuni bara macaafni qulqullummaa akkuma sadantakkummaan barsiisu kanatti amana. Sillaasee no bara meeqa hundaa'e nuun jette obboleessa koo mun deebitee immoo bara meeqa hundaa'e jechuun bari sana dura hin hundoofne hin jiru jechuudha. Erga sana dura hin jiraanne ibsa macaafa qulqulluudhaani walii galaa turanii amma fakkeenyaaf Apostolic Creedoo fudhattee ilaalte barsiisa sadan tokkummaadhaan kan hundaa'edha. Apostolic Creed jechuun bartoota jalqabaarraati Creedii dhufedha jechuudha. Dhugaawwamsa bartoota kan jedhamudha afaan Oromoodhaani. Isa keessa sadan tokkummaan jira. Barni kun barsiisa jaarraa sadaffaa irratti raggaasifamee maqaan kennameef haa ta'uyyuu malee isaan jalqabarratti walii galanii kanumaan turan jechuudha. Sillaasee jechuun Waaqni Abbaan Ilmi Afurri Qulqulluun sadan Waaqa tokko jechuudhaami? Simply. Ibsa bal'aa qaba. Bu'uura gurguddaa sadii irratti hundaa'a. Waaqayyo tokkicha kan jedhamu inni tokkoffaan inni lammaffaan Waaqayyo tokkichi kuni qaamota garaagaraa sadii of keessaa ni qabaata kan jedhamudha. Inni sadaffaan qaamonni garaagaraa sadan kun immoo Waaqayyo qaamaan sadii waaqummaan tokko jechuudhaami Sillaasee jechuun? Waaqayyo qaamaan sadii eenyummaadhaan sadii maalummaadhaan tokko jechuudha.
Bareechitee ma beektachuudhaaf bee. Okay. Maalummaa sadii eenyummaa sadii maalummaa tokko jechuun kun Sillaasee jedhama yookaan Tiriinitii jedhamaa jette baay'ee gaariidha. Yookaan Tiriinitii jedhamaa jette baay'ee gaariidha. Museen Waaqayyo maalummaadhaan tokko eenyummaadhaan sadii jedhee barsiiseera. Barsiisne. Hin barsiifne baay'ee gaariidha. Isaayyaas Waaqayyo maalummaadhaan tokko qaamaan sadii jedhee barsiiseera. Hin barsiisne. Hin barsiifne. Raajota keessaa yookaan ergamtoota keessaa namni Waaqayyo qaamaan sadii yookaan maalummaadhaan tokko eenyummaadhaan sadii jedhee barsiisee jira. Hin jiru. Eessaa fiddanii nu barsiiftu duuba yaa uummata keenya maa sammuu keenya taphattu ture eessaa fiddanii nu barsiisaa ture. Mee takkaasii jedhu nagarree garuu asirraa ganda sande amantus amanu baattus amina gabbaan jeen deemi gaafasumaan jedheen. Kana ustaada kana itti amma ifiifuu mata insalaanee guyyaa tokko jedhe ulee isa basadhe islaamummaan baradhe injoo achi deebe jarra kan barannee dhufne itti bartarbaan illee kuni karaa ficcufee bar karaa ficcufee. Wallahi goolii ofumaa dhiitee namicha tokko arge gaaf tokko ustaaz otoo barreenyaa dhabeetanii otoo kubbaa qabuudhaaf itti fiiguu dhiitee galchee. Ofumaa dhiitee galchee. Ana akkana jedhee hin jee jaras amma guisaan eebbisuus akkana ci yaabee amma akkana ci dhokodhee wangeela dhungadha jedhee bar wangeela dhungadha jedhee. Dhokodhee. Yesuus hinan kadhadha deeman salaataa Yesuus hinan kadhadha jedha funyaan funuun dhiinnarraa yaa'ee jedhe amma maasee yaa jarana pheente uummanni kun wooma birrii barbaaddi jarri ijoollee biyya arabaa jirtu malee tuni birrii barbaaddi wanti dhiiraa kijibdu hin jirtu birreen wal masjida dhuftee imaamni taatu hin jirtu waaqayyoon na dubbatee waan jedhamu hin jirtu waaqayyoon nabiyyoota malee hin dubbatu namatti hin jirtu Maryaamitti waaqayyoon dubbanne ergamaatti dhufe malee. Dhugaadha. Yesuusoo waaqayyoon ittiin dubbanne ergamaatu itti dhufa malee dhugi. Artee jidduu namaati waan kan jiru ergamoota dhiisaa kijiba kanaan nuti hundi siyaatu ajaa'ibaa finna kuna guudeeme kana finna isin achi dhufe hayaatu maaltu nun kenna as birriin hin jirtu deema himoo teessanii dachaa. Wallahi maqaa isaa. Shaadaan qabadheedha namni kun dubbisaame. Shaadaa edaa ulama qabsiifne rakkan ilaa subhanallah ani riba dhabee mo'edha. No sadeen abbu. Fayyaadha akkam? Nagaa jirtu? Nagaa galata rabbi akkam? Fayyaa galata isaa. Nama shaadaa qabata mo'ati. Qabatu barbaade dhugaa rabbi. Wallahi. Amantiin kan kee irra guddatte maali? Bismillah. Entedha. Akka ammootee mu deemtaa too? Nakki bootoo. Hummaan jedhanii beektaa ganda nu bira. Masjida harbeetumra sagadee deemana malee waa takka gitaarri jiru maansinqoon hin jirtu. Imaamni masjida qabu hin jiru laan bana halkanii guyyaa masjidni isaa 24. Naan taphadha dhugumaan jedha. Rakkoon qabu kan silkii keessanii akkasitti qabata kun homaan ta'u jechuu barbaadanii beektaa? Illee kan beektaa biyya hombaati. Ayyee. Zombiya jiraadhallee bootaa wayii deemee akkasitti qabadhadhee yaadee ture garuu immoo naaf hin danda'amne beektaa? Si qabsiisa. Ta'a ajaa'ibaan si qabsiisa. Kaddaarsu waaqayyoon si ajabeessuuf. Dhuga. Naa obseete kanatti. Qophiidhaa mi'ati fi ofii. Hooyi. Iddoo tiyya dhaqaamarree iddoo shaadaa jira mana kee kana keessa. Deema baana. Wee ondookaa. Naatu shaadaa qabsiisa obboleessa kana dhiyeesse. Maal qabsiiftati? Warra Wangeelli. Gooftaan Yesuus Kiristoos Buu quraana raasaa'utti hin jirru. Quraana raasaa'utti hin jirru bar ni haasofta sana. Quraana raanaasaan immoo. Ni haasofta. Quraana raanaasaan. Okay. Wangeelli Yesuus Oromoof hin ergamne
saba Israa'el duwwaafin ergame jedha. Maaliif ati Yesuus Quraanni ergaa Oromoof hin ergamne isinii maaltu rakkise reekas taanaan. In fidda Quraanni addunyaa afaan Arabaa haasa'uu jira. Rahmatan alamin. Abu afaan Oromooti afaan Arabaatiin sitti haasa'u jira. Afaan Arabaatiin shaadaa qabachiisni gaate nama afaan Arabaa afaan Arabaatiin shaadaa qabachiisni. Ansan sindine na gaafatta saniisi waan jedhe dura Yesuus kana jala deebi. Akkam na gaafatta Yesuus Kiristoos Israa'el duwwaadhaaf bu'e jecha akkamitti ni bu'een jenne Yesuus anaa jedhe Nabi Muhammad Araba qofaaf hin ergame yoo jedhe hin barbaadu hin deemu jalaan hin deemu. Gooftaan Yesuus Kiristoos Israa'el karaa Israa'eliin dhufe Quraanni karaa Arabaa dhufe maal ni ilaallata reekkisaanaan. Sii dubbisaa qoy wangeela Maatiyoos sau akkanuma pheenxeen tun ganama lafaa kaatanii riba wangeela diddanii goldaa dheeytanii ameen haleluuyaa hin dalagu akkisan dubbisaa wangeela dhaggeeffadhu. Ati ofuma ashadu jechaa ol taare. Dhagee wangeelaan si dubbisaa wangeelatti hin amantu pheenxummaan biyya lafaa wangeelatti amantu nilleen dhalanne ganaalleen dhalattu. Dhaggeeffadhu mee waan nuti yasiin garii wangeela Maatiyoos boqonnaa 15:24 15:24 ajaa'iba wangeeluma fi diduumoo hay dirqitti qilintoo isin geessinee isin fudhachiifna dhaggeeffadhu akka jedhu inni deebisee laa dubartiin takka laala akka jettu Yesuus garuu sagalee tokko intala achirraa inni dubbisa laa 20 fi takkarraa inni dubbisaa qoy gartee Maatiyoos 15:20 takka Yesuus achi adeemee gara kutaa biyya Xiroosii fi Sidoonitti in sokke. Kunoo dubartiin Kana'aan tokko naannoo biyya sanaatii dhuftee sagalee guddoodhaan ilma Daawit maal jetteen yaamte Waaqayyo jettee moo ilma Daawit jetteen? Singar ilma Daawit ilmi Daawit eenyu? Ilmi Daawit Yesuus. Yesuus waaqami? Eeka. Waaqni ilma Daawiti? Nyaachatti haasoo hin harree. Ilma Daawit miti. Waaqa moo ilma Daawiti moo? Jedhi amma dubbisi ati wanta ati jechaa jirtu sirriidha wanta ati dubbisaa jirtu koo macaafa keenya bara dubbisi ati dubbisi raawwadhu. Ilma Daawit jetteen. Ilmi Daawit. Ilmi Daawit. Yesuus ilma Daawiti mi? Ilma Waaqayyooti moo ilma Daawiti? Ilma Waaqayyooti. Hin jedhuuf akkas. Ilma Daawit jetteen. Yesuus ilma Waaqayyoo jetteen. Iddoo sana maal gochii dubbista iddoo tuna dhiisne jiran iddoo ilma Daawit. Iddoon sun osoo ilaallatu. Nu immoo lafallee gooftaan Yesuus Kiristoos. In barbaannu tan barbaannu. Gooftaan Yesuus Kiristoos waaqa foon uffatetti kenna. Nun laallatu bakki tun hayyee. Ilma Daawit dhiisaa irraa baasna. Hayyee ilma Daawit gooftaa koo intalli koo hafuura mee intalli koo jetteen laal hafuura hamaadhaan qabamtee jirti. Anaaf maari jette. Yesuus garuu sagalee tokko iyyuu isheedhaaf hin deebine intala akkana itti iyyite jala deemtoona sagalee takka deebiseefi. Maaf dida gara laafi Waaqayyo jaalala Waaqayyo maali nama dhagu maaf dida intala gara takkasii booda deemtee singar iyyiti ilmoo siiti hojii iyyiti hin dubbattu hin laaltooti hin dubbattu garaan laaftu. Namtichi numa ajaa'iba. Amma nam tokko ishee deemee singar yaa Oromoo kiyya yaa ilma Oromoo yaa ilma kana yaa sakkana kanaannoo kana yaa ilma maare yoo sin jedhe booyaa si booda deemtu hin dubbattu itti. Way garuma jabaata. Hin jabaata gara Yesuus didee ka dhaggeeffadhu akka jedhu. Yesuus immoo garuu sagalee tokko intala tanaaf hin deebisne jedhe booyyitee akkana jala deemtu. Barattootaatu rakkatee barattoota itti dubbateefu dhaggeeffadhu mee wallahi Yesuus jaalala jettan. Okay, Yesuus garuu sagalee tokko iyyuu isheedhaaf hin deebifne. Barattoonni amma dhaggeeffadhu iyyitee jala deemti yaa barsiisa yaa ilma Daawit yaa gooftaa naa fayyisi yaa gooftaa jechaa jala deemti. Dide barattoonni immoo barattoonni isaa yommus gara isaa dhufanii achi deemanii gara isa bira jiran duraanii intalti kana iyyitee jala deemti iyyitee sagalee guddoo iyyitu sana dhageeni gara Yesuus dhufanii gara isaa dhufanii
isheen booddeedha iyyaa deemtu kana waan isheen barbaaddu godhii fi of biraa deebisi jedhaniin. Maal jedhaniin? Hin kadhatanii bara. Awoo singar amma intala kana si booda iyyitu tana. Mucaa kana si booda iyyitu tana birrii kanniif akka nama fakkeenyaa sin jiru. Yaa barsiisaa, yaa Yesuus, yaa gooftaa. Intala kana si booda. Kiyyaa dhugaadha. Kiyyaa dhugaanis wangeela irraa hin fidenis. Hai. Rakkoon hin jiru. Waa'ee isaa maama lafa quraana keessatti dubbata. Koi waan sanii no waan wangeela kee fudhadhu dura. Wangeelli kan kee biyya lafaa jechuun biyya lafaa jechuun Yerusaalemii fi Yihuudaa kutaa lamaan kana. Boqonnaalee siif hin kana kutaa lamaan kana qofa. Yesuus Kiristoos barattoota isaatu yeroo ergu eessallee dhaqinaa jedheen kutaa maaliin dhaqinaa jedheen. Kana amannaa isa dhaqaa jedheen. Mandara kamiin dhaqinaa jedheen. Samaariyaa kana cufa dhorkeemi. Hin dhoowweemi. Yes. Gobas maaliif dhorka? Wanti hundumtu sababa qaba. Callifamee haasa'amu bara. Dhorke haa wayii dhaqinaa jedheen. Yesuus akka jedhu Maatiyos wangeela Maatiyos boqonnaa 15:24 irratti warra okkoolotaa badanii karaa irraa goran mana maalii duwwaa jedhe. Yaasai. Mana Israa'el duwwaaf malee hin argamne jedha. Miti. Singar. Dhuga moo inki jibe moo dhuga dubbate Yesuus? Dhugaadha. Kanaafuu dhuga fudhanna. Kanaafuu Oromoo takka laallatu Oromootti hin argamne maaliif ati maqaa? Ati Israa'eeli? For example. Ati Israa'eeli? Moo Oromoo? Moo Israa'eeli. Hayya. Israa'eel afaan Oromoo barreeffama. Israa'eel kan jedhu matarra kaa'ate deemtaati. Kitaaban deemtu. Ati Arabaa? Dhufe tokkos ani Arabaa miti an. Somaaliif afaan Arabaatiin shaadaa qabachiistare. Ergamaa kiyyaatu afaan san dubbata. Sooti afaan Arabaa qofaan nama beeksisaa nama afaan hin beekne afaan Oromoo Amaariffaan yaasonni Somaalee Kiswahiliin singar qoe kaame tokkos dhufe makasi komo tokko kasi falles tokko se dhufe penteen tokko biyyi lafa osoo nagaa qabdu qoe waan jedhe amma ati Yesuus Kiristoos ansabe Israa'el duwwaa fi erge kan jedhu si dubbise waan hin gattamoo hin waakkattamoo ni fudhatta. Nin fudhadha. Haige. Ergamaan kan ka'e eenyu duba kasi ergame Yesuus gartee saba Israa'eliif ergame. Yesuus addunyaa maraaf ergame. Amma wangeela wajjin dubbisneeti. Dubbiseera maali? Isanitti amaneeru narraa jallisuu dandeessu. Okay. Ka addunyaatti hin argame jedhe eenyu kan saba Israa'elitti hin argame jedhe eenyu? Anaafis ergamee jira warra. Siif hin argamne. Yoo Israa'el zarii Israa'el keessaa saba ati shanyitame. Quraanni eessatti bu'e? Bu'aan anaa olii gata kanaan hin deemtu akka ijoolleen taanu kaasin gara. Yesuus Kiristoos saba Israa'el gosa 12 yoo baay'ate komantii koo keessaa gada yoo baay'ate asirraa ganna darbatta lammeen hin dhufu. Si darban jenne bar si darban jenne waan jedhe. Yoo barbaade nantiin koo anaan miidiyaadha waan ta'eef. Waan maas gad darba maal darbus bu'aan argadhu atis deemtus bu'aa maal argatta. So walumaa galuudha. Waan jedhe dubbii Yesuusitti hin bultaa miti akka jedhu. Namni Yesuus jaalatu dubbii kan koo hin fudhataa jedhe dubbii isaatiitti hin jiraattaami. Yesuus Kiristoos dhuga dubbatamoo dhara dubbata dhugicha isa waaqayyo irraa dhaga'u nutti maal wayiti jiba. Dhugaa dubbata. Yeroo ani intala isa duuka deemtee akkasitti iyyitu sana naannoo kanaanii dhufte sana ani gartee saba Israa'el duwwaaf warra mana kana keessaa badan maleef hin argamne jedhuun dhuga dubbate moo itti kijibe intalatti. Dhugaa dubbate. Kanaafuu ni fudhatamoo hin gatta bakka kana. Nam fudhadha. Anatti samanaa abbaa kootti samanaa isa jedhuun fudhattu. Abboo ansan singaba siin hin jenne barattoota siin hin jenne Oromoodhaan hin jenne bareesso. Sitti maajira. Istiraatejii jedhu waadaan deemuun yaa singar maal taate gowwasi. Asitti wangeela hin fudhatta asitti hin gatta. Itti amantamooti amantu guutuu wangeelaa kanati. Itti namana. Yesuus akka jedhu as keessatti ani saba Israa'el duwwaaf hin ergame jedhe.
Miti. Anatti samana abbaa kootti samanaa jedhe. Waan natti amanaatiin baanu erga isaa the place bakka itti ergame kutaan inni itti ergame biyya lafaa keessa eessatti ergame kutaa kamitti ergame. Quraanni eessatti bu'e? Aboo waan quraana gaafii sii deebisaa naa deebisi kaa kana dura maal taate abbo? Quraanni eessatti bu'e? Quraanni eessatti bu'e? Quraanni maal jedha? Peentee kan jedhu wangeelra ni jira akkanatti. Eeyyee. Naa kan nime. Hojii ergamootaan dubbisne? Koo hin dubbisa naa kan kun wangeelra. Okay amma waan addunyaa dhaggeeffadhaa jiran annama kijibuun jaaladhu. Okay. Boqonnaa tamirra peentee jedha. Amma gaaffii gaafachuun dhufee bara. No, peenteedhaan mee waan biraa ture peentee kan jedhu wangeelra jira. Ani akka warra kaanii warratti ijoon jeessitu tun taane gaaffii gaafadhu onaaf deebisuu dandeesse. Waan sin jedhe peenteen jette maa kijibdati. No አይደለም እኮ. No ni jira asirra. Yallarre ni jira bara. Ni jira kanarra. Eega maaliif baruu barbaaddate macaafa qulqulluu baruu barbaadda. Ammas laa barreeffama kana waanuma kanaan barbaade kun olaa waanuma barreessee si garsiise kana kun olaa ka ammati kun dubbiste kana. Eeyoo alle matsaaf laay. Jira. Peente jechi jedhamu? Waanni kun ni jira. Laa kunoo kun wangeelra ni jira. Jira injiru eessa jira naa kan bakka wangeelra kottu. Kottama amta fidi anga bisi gaafachuu barbaade ba ingaafatta kana mana fidi pento wanje pente ono wanje fidi manu kujiti wan wangera ranjirre taate jira mo injiru jari dabari yura jira amal finjiru mal eshi fidi bakka Yoo hinjiru ta'e sikko Yesuus Kiristoos tamane. Yoo hinjiru ta'e arrumarraa jammartee pheente afaanumaan jechaan oliin arrarraa jam waan wangeelra hin jirre Yesuus akka jedhu wangeelatti amanaa jedhameti waan wangeelra hin jirre ittiin dabalin hir'isin jedha maati dabaltan isin pheentee jettanii ammaan kan nyaadhu dafii miti boqonnaa isaanii yookaan jaldeessa bilbilaa. Waa si gaafadhu. Hin gaafatta. Waa si gaafadhu. Gooftaan Yesuus Kiristoos Israa'eloota duwwaadhaaf dhufeette. Wangeelaa jedha. Israa'el qofaaf dhufeedha? Eenyutu erge? Waaqayyo tokkicha isan duune sana. Ahaa. Isa booddee immoo deebi'ee immoo jannata keessa jiraatu? Yesuus akka gaafii sadii ol jira na gaafatte. Yesuus Israa'el qofaaf ergamee jettaan an jette akkaan an kijibee tokko sii kannu wangeela keetirraa sii kannu. Niin beekaa bar. Jedhe Israa'el qofaaf ergamee jedhime. Addunyaa maraaf akka inni ergame sii dubbisu. Ani akka Israa'el bichaaf ergameen sii kanna. Ani immoo akka inni addunyaa maraaf ergameen sii kanna. Dhaggeeffadhu ammallee ittiin dubbanne intala tan irraa hunkaa jenneen isaanumatti dubbate intala dubbachuu itti Yesuus kabaja dubartii godhuu didee dhaggeeffadhu. Isittiin sekendi takkaan dubbanne dhaggeeffadhu. Akka jedheen inni ammoo deebisee eenyu barattootaaf deebisee barattoota isaatii waan jedheen inni ammoo deebisee ani jedheen yaa jarana ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jedheen barattootaan. Haaraa paaraa boodaa giduu shalee nyumba. Hayyee Yesuus kan kee intala kana godheemi? Intala kanaan? Hin salphise wallahi. Yaase. Maal haasawaa fitadhe Yesuus jaala intala dubartitti gartee dubartii akkana caljalaa jee intala akkana iyyitee namni dhukkubu jala deemu namni dhukkubu deemtu. Kadhatu gurraan akka nama dhageenye jala deeme barattootaa dhufee kadhatee bar yaa gooftaa intala akka nu booda iyyuu tana. Waan isin barbaaddu kanniif ka isuttuun dubbanne sanu aboo deemaa jedheen ani warra akka hoolotaa badanii mana Israa'el duwwaaf hin ergame tuna warra kan ani nun laallatu jedheeni bar. So ati Yesuus intala tana ati eessa si beeka Oromoo Itoophiyaa ko singar kiyya
Yesus kan kooti ati frakket ka intala sana unjo iyya olto ati ka intala bila jiru osoo inni biyya lafaatu jiru itti jitu dhageenya ati Yesus qarrasi biran jira se dhagaya ay Yesusin daruu barbaadaati shem akkasi mee eenyuro kun Abu Abdallah assalamu alaikum nyaata nyaadhaati badda abbo فراس ماجي Abu Abdallah badda التمرات ما شاء الله رب يسن الرجال ده ابو معاذ بارك الله فيكم amen زينجر ويا سنجر فراس ولا جالس كابو بشرين قدام مشان اقدر ما قد بشرين قدام سديت بشرين وانا جرو اتشي صلي اني سني فرقه جرو اتشي اللي كما قد انا اللي سنه اكاس يا جماعه warkanaani sunachuu maanachuu warri kanaani sun musliim moo kristaan la sunit miyuti kabaddo jannam charasin kedene okay singera tamma isa si finergamin isani hoolota mala israeli badan duwada fergame jedhu kana akametti ana fergame re hulatta qof atiyo israel date male profeetit na deebisa ha profeetisini fa deebisani profeetit na deebisa ishi taaken kan korakko qabu aye makan keenyu dati barreessanii amma walii gala rabbiin waaqa malee namaa mitimi jedhe rabbi waaqadha namaa miti namadha waaqadha namaa miti gaafina kana dhoko maata katina gaafatta tamaneera waaqayyoodha maaf waaqa mitire yemnu Ahmad dubbadha yee baqa ani cofadha subhanallah ila abuko dhuga baay'ee isa maali afaan Ramadan bar wan war namongela dubbe fani furatu wan itti fidda never abu ko sinjaladda waaqa kunaasaa wangeelan barbaachisu Ahmad nanaasaa barbaachisu amma kana maaliif waan siin jedhe takkitu akka Adam ibidda goota sanitti wooma takkitu na furadhu bareessa kan koo maqaa keetillee waan jedhe midhaam ishii na dhaggeeffadhu gaa maal taate wala geeffanneetuti atoo yaada kee accept na gochiisuuf deemaa jirta malee wala geeffachaa hin jirru akkamitti walii galla no yaada kiyyaa miti waan jedhe waaqayyo abbaan na dhaggeeffadhu kaa waaqa abbaan beeytaami sitti meeman silayyuu adii jara gaafatta malee amma wallaalte please gobas kiyya waan jedhe waaqayyo abbaan beeytamu beeytu beeka gobas waaqayyo abbaan san nama moo waaqa namas waaqayyo abbaan namas fissum abbaa akkasi yaa isumatu yesuusidha holdan mee abbaan nama guutus waaqa guutus abbaan maalti siamee kana gaafatta maal taate wallahi beeti maa qofaltaati asmaan arke ejji kiyya suma agarte hafuura iphone waan jedhe waaqayyo abbaan ani na dhaggeeffadhu kaa goobasi kisi yaadadha waan jedhe wali rabbashi siamee kanan gaafatiin na diddeka hayyoo gaafii na deebise malee miliyoon baga dhuftan waan jedhe lakki milaa abu aggeeffadhu ati gaaffii tokko na gaafattee deebisee ammas deebitee na gaafatte gaaffii si deebisee irra deebitee na gaafatte salphise ka dhugaa gosa hojjetan gaaffii irra dhugaa sobaa sin jedhamu ishi qoy lana dhaggeeffadhu ishuma kana dhaggeeffadhu nama 753 sora jira namni hundumtu jira jirtan sagalee koo kan dhagaa jirtan dhugaa rabbi isinitti hima ila amantaa koo beeksifachuu osoo hin taane karaan fayyinaa Iyesuus Kiristoos isa fannifame qofaadha jannatatti deebisuu kan danda'u nama hundumaa Yesuusidha namni kamiyyuu jannata keessaa beera okay dis ummata lallaba waldaan jirtu tiktok jira goobasi kiyya na dhaggeeffadhu kanaasaa jirtu maana dhaggeeffadhu ummata lallabu jira don yaa goobasi kiyya gurbaa maal nama waaqayyo yaa dhugaa na dhagge listen to me na dhaggeeffadhu malte gurbaan masqala diimaa kaayyatee kirri gaaffisi gaafadha qoy na dhaggeeffadhu ka waan waaqa waan kiristaanin amanne kijiba wangeerra rakkaa'u jirta kanaan ummanni as dhageeni biyyi lafaa as dhageessuufin si gaafachuu jira waan hin jedhe na dhaggeeffadhu ka
yaa gurbaa na dhaggeeffadhu kaa namni Yesuusitti namni dukkana keessa jira. Na dhaggeeffadhu kaa jiraadhu Dukkana keessa jirtaati. aboo na dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos akkana nama narrabsu nama yaama malee gara ifaan nama yaamu malee ati maaltu nama narrabsin na dhaggeeffadhu warra badee hayya na dhaggeeffadhu kaa boodara namni wajjin ta'e deeqa soddoma teenyaan boodara nama maraata ajaa'ibaan hin beeku yeroo hunda abbaan fade waan sin jedhe waaqayyo abbaan waaqni abbaan waaqa bichaadha moo waaqaas namaas ani abu sin jaalladha garuu waan takkaa si deebisi irra deebi'ee sin deebisu bagana jaalladha bagana jaalatte wal jaalana sanii miti dhuga jaalanna dharan jaalanu baga si jaalladhe sin jaalladha amen nama garuu isa Yesuus si jaallatu caala jiru caafamee jira dirqama sin jaalladha jedhi meeroo sadii harka kee gara mirgaa kiyyaa jaalladha si Yesuusiin Yesuus si jaallata an Yesuus naan jaalladha silleen hin jaalladha sin jaalladha jedhi meeroo si jaallata amen akkas kanaafuu Yesuusitti amaneeti fayyada haadho dhugaatti mabbatti galma guddaa taataati meena dhaggeeffadhu kaa human waan sin jedhe waaqayyo abbaa maaluma ta'e gurbaan jarana kiristaanni kana Yesuusitti amaneeti tasgabbaawadha nama dhaggeeffadhu kaa nama dhaggeeffadhu akka jedhan bar akkuma situ tasgabbaa'uu dide sirriidha ilaan dullaan gartee harreedhaaf maalreeti hin jedhu sani waan jedhe waaqayyo abbaan sirriidha na dhaggeeffadhu kaa na dhaggeeffattu moo hin deemta bakka maali atoo nagge irra na baasuu dandeessaa irra si manni kan keeti situ na dhaggeeffachaa hin jiru hayya na dhaggeeffadhu si teessisutu hin jaamite waan jedhe waaqayyo abbaan namas waaqaasi akkuma waaqayyo abbaan nama waaqa guutuudha waaqayyo abbaa ilma kana furu qulqulluu sadan waaqa tokko yoo tamante jireenyatti argatta akkasiin jenne biyyi lafaa dhagee akka dhiyaatu gurbaan waan siin jedhe an si deebise sin deebisu na dhaggeeffadhu sin deebisu kana gaaffii gaaffii darbi wallahi sin dhiisu si deebise boru maatiin teetiif haati teetu sin dhiiftu haati manaa keetilleen sin dhiisan no okay let me ask you again Yesuus Kiristoos namas waaqaasii miti eeyyee jedhe ka irra deebi'ee sitti naa an sila sitti meera sila sitti meera eeyyee jedhe sila sitti meera qophaa'i deebisee Yesuus Kiristoos wallahi deemsee Yesuus Kiristoos namasi waaqadha okay hayyee okay gobas Yesuus namas waaqa jette abbaanoo akkuma Yesuus namas waaqaasi abbaan maaliif tu beektu naan mormitaa beektu Yesuus akka karaatee maa beektu hin beeku siin gaafa jira akkuma Yesuus namas waaqas naan jette abbaanoo dhaggeeffadhu maal dhaggeeffadhu jechaadha gurbaan Gurba, 1 second take deebis. What the hell is this, man? What's going on? Debisika. Ma akin jere. Si debisem. Akan jere. Ajena tana Yesus na debiste. Yesus namas waqas nan jette. Waaqayyo abbano namas waqasi. Yookaan miti nan jedhi. Inni waaqayyo abbaadha. Oh, goba nama miti inni. Waaqayyo abbaadhaan jedhe waa'ee nama miti nama kan ta'e Yesuus. Okay, waaqayyo abbaan nama miti mi. Waaqayyo abbaan abbaadha. Yesuus garuu nama si waaqadha. Waaqayyo abbaan waaqa bichaadha malee nama miti mi. Jedhika. Maal taate sittaa saan jira mitiyaati maaf naa mormitaa maaf aarii keessa wal gashinaa nama rabbi mitiyaati. Mormine sin aarsine sin arrabsine sin xiqqeessine si gaafataa jira. Waaqayyo abbaan waaqa qofa malee nama miti mi. Jedhika. Akkas amantami nama miti waaqayyo waaqadha gobas Yesuus kanaafuu waaqa miti jechuudha Yesuus waaqas namas waan ta'e waaqayyoon tokkichisan waaqa malee nama miti akkasimi kunoo wangeela dubbisaa harta Yesuus nama akka ta'e nama guutuu akka ta'e Yesuus waaqa akka ta'e dubbisaa harta beekta maaf nama mormitaa Yesuus na dhagee Yesuus akka nama ta'e qofaan beeka akka waaqa ta'e hin beeku Yesuus ani nama jedhe ani waaqa hin jenne Atoo wangeela dubbisaa hartaatu beektu maaliif uummata jala jiran joonjessi taate maal taate rabbi maarsin jedha waaqayyo maarsin jedha maaf uummata maraachita wangeela lallabduu ammati Ramadaan dubbisime boqonnaa tana nu cinqite uummanni fudhatanii bar wangeela dhugaa rabbi uummanni laa jala teessaniiti isaan joonjayina please atu jaanjoote wallahi namni biyya lafaarraa jaanjaawan akka keetiin jiru uummata 890 keessaa siin jaanjaawadha because dhugaa rabbi sitti an joonjaa miti Yesuus amaneera baazawee namni Yesuus amane joonjaa miti please Hindu bismaka believe in Jesus
Yo, stop preaching and read the Bible, dude, doggy. Read. Dubbisme kun maal jedhaayu? Ati dubbisi si baasee miti maalan beeka waan sirraa dubbisaa jirtu. Hin beeku hongeela fudhattu beentee. Ani waaqayyoodha malee namaa miti jedhami. Akkas. Maal jette? Hosee raajicha boqonnaa 11 lakkoofsa 9 irratti. Ani waaqayyoodha malee namaa miti jedhe ko eenyunni. Maal jette? Ani waaqayyoodha malee namaa miti jedhee dubbata. Eenyunni akka jedhee dubbataaru. Maalin beeka reessi fide duuti gidi maatin beeka inni maaloodha inni tirraa dubbisaa jirtu. Baadhaan. Quraana ka kumoofa. Zimjettanii ilaa lisimmi zimjetteetu waan argitanii uumtanii daawunlood gootanii piriinti gootanii nama joonjessinaa. Missionary hojjaasaa. Please waan garaa qindeessitanii uummatan joonjessinaa. Yesuus Kiristoos malee jireenyi bara baraan jiru. Macaafa qabdaa? Hin qabu macaafa dhiisee jira gurbaan. Lisimba. Aggeeffadhu anamma yeroo ilaa waa ish na dhaggeeffatu naasaa anamma yeroo akka taasa'u immuma naaf siin wal nu falmeessisu tokko iyyuu hin jiru garuu siif jedhee naasaa kana malee ani Yesuusin argadheera jireenya bara baraatti galuudhaaf karaa isaa argadheeraan. Ni badee Yesuus duraan. Let's go. Kristo. Every. Tana nu dubbisme. Namni hundumtu Kiristoos tamana. Maal jedha tana dubbis wangeela. Waan dubbisuu qabu dubbisati. Wangeela Yohaannis maal jedha boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti. Waan dubbisuuf hin qabu ati dubbisi Kiristoos malee boqoraan hin jiru anytime. Ramadaan akkana si wajjin deemu. Is gurbaa baxabbaxeetu hojii deemu malee akkana si wajjin deemu. Missionary kana hojii haasoo hin adiisa. Nagaan. Waan baxabbaxee missionary akkama gastii keessee waan baxabbaxee hin qabu Yesuusitti amanaa. Bara baraan jiru. Yesuus malee karaan hin jiru. Karaa Yesuus malee karaan hin jiru. Daawwata deem ati hin fayyitu ati gara Amaanuel wada Amaanuel edin deem gara Amaanuel. Achitti waardii anurraa qaba kana Amaanuelitti missionary nagaan siif haa ta'u. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira ustadha jireenya irraan fadhee. Ayye. Kaleessa kana dheengadda kana wallahi mana banataniiti mana warra garee shaadaa warra mana banan riipoortii godhaa akka isaanii Yesuus irraan dubbanne akka dhaloonni irraa waan baran jedhaa turanii. Gajamaa adaraa manni kitaabota akka duraan gubanne kuma keessatti yaadatu. Koppilinkii akkasumas immoo riipoortii. Attillee mana namni tokko yaa. Wallahi ofiif hin dhage. Barreeffama wayiis immoo har'a ganama kana iskiriinshootiidhaan min qabaa sin agarsiisu. Akka Yesuus irratti waan isaan dubbachaa jirtan dhagaa jirtu riipoortii godhaa jedhanii barreessaa turan. Andi asaa yaallo. Ajeeb. Guddisaa baay'ee. Ramadaan bakka ta'e kan wantaan geessaa qoy. Gooftaa fudhachuu didan jarrini itti qoy akkasuma dhiisan qasu. Wallahi Ramadaan jettanii. Eenyu Jaash nagaan siif haa ta'u welcome. Missionary nos. Nagaan siif haa ta'u Abu Muaz. Akkam nagaa? Fayya wallahi alhamdulillah baga jiraatte. Ayyaata illee baga jiraatte. Baga dhufte hojiin akkam? Bareeda. Indalagattan suma kafalanii mi? Eeyyuudhaan afaan sun. Missionary ati networking kee maal ta'e? Ay keessa deebiin kaardii bitaa ture malee. Okay, abshir welcome back baga deebite. Wow. Kana itti kuno keessan yeroo guutuu jirna. Intina na guddisa mee yoo mul'atu. Okay. Qoy si guddisa shirin godhee si guddisa. Taata namni kun nama afuur haamaa qabatee dhufeedha. Ijoollee keenya jara kana riipoortii godhaa baduu qaba Yesuus irratti qoosuu barbaadu jedhee. Waan akkana yaanii bakka hundatti facaasaa jiru waan ta'eef ijoolleen keenya kuma keessan yaadaati. Koppilinkii akkasumas immoo riipoostiin raanfatiina. Akkasumas taaptaabii jabeessaan jarri yeroo baay'ee wanni isaan irratti fayyadaman akkuma waggaa darbee mana isaanii deemaa riipoortii godhaa jedhanii barsiisonni isaanii dubbataa turan. Akkasumas immoo wallahi ijoolleen illee mana banatanii deemaati riipoortii godhaa jedhanii garee illee hidhatanii fayyadamaa jiru. Kanaaf jecha mana ustaazotaa bakka hundatti koppilinkii gochuun raanfatiina. Nagaan ustaazoti fufaa dhiifama. Abshir ayye bifami akkas yara kan rukutaa taaptaaf godhan hunda gatiin inshallah waan akkuma. Yaada tokko kenna asirratti. Ayye. Asirratti mallattoo akkasuma baara illee baa
warroonni modereetaa immoo kana yoo beektan ijoollee sadii bilookii gochuudhaan nu gargaara. Absolutely Ramadan ko. Ramadan is follow goda. Ijoollee gartee bakka maarifaatitti mostly galchuun balawwan keenya. Maarifaa dubbatan sanii wajjin wanta yeroo baay'ee amantii kanarratti falmii gaggeessanii. Missioner. Darsoo marseetti hammaatti ustaas. Irrakkatte wallahi lazim. Biyya lafaatti badde darsoo marseetti dhuga. Nagaan siifaa ta'u welcome. Penteedha ortodoksiiti. Welstay. Protestant. Protestantidha. Yesuus siif maali? Otoo gaaffii obboleessa gaafachaa turte san raawwadii galee gaarii. Which one? Come. I don't know. Detail irra shaggaatti nageenya garuu yeroo waaqayyo abbaan maalii waan akkasii. Oh, okay, gobas. Oh, waa'ee wanta sanii. Okay, Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu jettanii amantanii mi? Waaqummaadhaan odoo jiru daan foon ilmi nama uffatu kana qabeenya isaa godhatee ittiin mul'ate. Ani san hin jenne bari Yesuus fitsum amlaak jettanii amantanii mi? Akkasuman jecha arame. Okay, gobas. Waaqayyo abbaan fitsum amlaaki moo fitsum amlaakidha? Ayidallam. Kanaafuu namantu akkasiin inni waaqayyuma waaquma qofaa mi? ከስላሴ አካል ወይ ደግሞ ትሪኒቲ ኬሳ ilma qofaadha foon uffatee biyya lafaatti kan mul'atu. Okay, abbaan dhufannee miti foon. Abbaan dhufannee miti foon. Gobas. Okay, waaqni meeqa sadeen kana keessa waaqni tokkichi dhugaa abbaadha moo ilma moo fura qulqulluudha? Waaqni tokkichi. Waaqayyo bahariidhaan. Okay. Waaqayyo tokko yeroo jennu bahariidhaan tokko kan isansiidhaan tokko parsaniidhaan sadi. ምክንያቱም መጽሐፍ qulqulluu keessatti no sanin ko naagalee bar waan jedhu erga sigale magafatare waan sin jedhe waaqa abbaa jira waaqa ilmaa jira waaqa hafuura qulqullu ilmi kun foon uffate kun hin uffanne abbaan so isaan sadeen kana keessa isa kami kan Yesuus